amala gaarii babbareedaa nuuf haa kennu. Maal nuun jedha Rabbiin yeroo salaanni hamtuurraa nama dhoggiti yoo salaata kana seeraan salaatan salaanni hamtuurraa nama dhoggiti kan jedhu Rabbiin Qur'aana fi keessatti inna as-salaata tanhaa 'anil fahshaa'i wal munkar wa la dhikrullaahi akbar wallaahu ya'lamu maa tasna'uun. Salaanni waan fokkataa fi jibbamaa hunda irraa nama dhorkaa nuun jedha. Inna as-salaata tanhaa 'anil fahshaa'i wal munkar wa la dhikrullaahi akbar wallaahu ya'lamu maa tasna'uun. Rabbiin faarsuun wanta hundarra caalaadha. Wala dhikrullaahi akbar. Rabbiin faarsuun wanta hundarra caalaadha. Wallaahu ya'lamu maa tasna'uun. Rabbiin waan hojjettan hundas ni beekaa nuun jedha suuratul Ankabuutiin keessatti. Salaanni bifaa fi qabiyyee ruuhii qaba. Bifti isaa akkaataa sochii qaamaa kan isaaf dheereffame yoo ta'u qabiyyeen ruuhii isaa ammoo onneen gara Rabbii qajeeluu deebi'uu kan mul'isu. Salaanni jimnaastikii qaamaa fi ruuhiiti. Yaa subhaanallah, ruuhiin salaataan guddatti. Ilma namaa Rabbii isa uume wajjin wanti wal qunnamsiisu salaata. Salaata dhiisuun yookaan dagachuun ammoo Rabbiin addaan citu. Rahmata isaa irraa fagaachuun ammoo galata isaaf dhabu. Yaa subhaanallah, Rabbiin warra salaata isaa irraa fagaatee galata Rabbii deebisuu dhabee salphatu. Salaanni sirrii ta'e namoota onnee kan adda addaatiin qoricha sardamaaf qulqulleessaa yakkaati. Akka Abu Hurayraa radiyallahu anhu balbalaa tokko keessatti lagni jiraatee namni tokko lagni biyyatti roosha qaama isaa ol dhiqate xurii isaa قمري الوجه محيا yoo ganama illee saafaa illee si'a shanii guyyatti yoo kan dhugatu ta'e xuriin irratti ni hafa hin hafu jennaan salaanni shanii ati salaatu jedhaniin yaa walqixxummaa fi tokkochummaan salaata akka gaariitti mul'atu kunis namichi waamicha azaanaa godhu gara salaataa koottaa gara injifannoo koottaa hayyaa ala salaat hayyaa ala falaa gara hokkoltii koottaa jechuun yeroo labsu hawaasa keessatti namoota murtaa'anii qofa osoo hin ta'in dureessaa fi hiyyeessaa guddaa xiqqaafis namoota taayitaa qabanii hin qabneefis hundaafuu waamicha dhagahanii yoo walitti qabamanis salaaticha raawwachuuf kan dhaabbatan sarara sakkiitti hin jiru. Olii gadi aantummaa mootummoonni hin mul'atu hundinuu kan mootummaan illee daa'imummaatti kunillee hiyyeessatti yaa subhaanallah tokkummaa guddaa isaanii imaama tokko qillaa tokko nama hundi keessatti bakka biraa yoo dhaqani mootummatu gootee wayiitti garuu masjiida Allahaati nama qur'aana Allahaa beeku imaama tokko mootummaan illee hodhu hiyyeessi illee hodhu dureessi illee hodhu qixuma namaa hiyyeessaatii fi dureessaatii fi daa'ima akkaanaa wallaahi kun waan xiinxallamuu qabu mucjizaa addaati waan addaati yaa subhaanallah bakka addaatti walaakin قمري الوجه محيا قبروت اللهات أكما ربين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا رقمت مسجدنك الربيتي رقمت مسجدنك الربيتي ربي قفات إسان كيست ربي وجين أين نسين قبرنا مسجد الله كيست اللهم قف قبر قوفتا كيسانيف أفقدك أبو رانيفي dhoksaaniif kadhadha waan Rabbiin warra daangaa darban hin jaallanneef nuun jedha Rabbiin. Kanaaf obboleeyyuu keenyaa Rabbiin warra salaata salaatee addunyaa gubbatti illee milkaa'ee akhirattis milkaa'u nu haa taasisu. Inshaallah balaa salaata dhiisuun qabullee yoo Rabbi jedhe kan dubbannu ta'a. Ammaaf Rabbiin waan baranneef waan dhageenyetti warra dalagu nu haa taasisu. Iimaana haqiiqaa Rabbiin nu haa kennu. Milkooftan Rabbiin nuun haa jedhu addunyaa fi akhiratti illee warra diin isaa baratee
دين إساتين اتدلقي وان برت اتدلقي ملك ربي نهاتاسسو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.